Asham, 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 asham. Ya? Akkami jirtan mee akkami jirtan nagawma. Way ajaa'ibatal amri yoo. Ya? Akkami jirtan mee nagawma mee nagaya rabbiit. Ya? Warrobo sabni koo dhiira dhalanii harka fuune shamaa walii galanii gaggoo shamarran hawa manguddoo baganuu jiraattan jiruunu waan guddoo jawarri keenya gaaf akkami jirtame baga nagayaan dhuftan hundi keessan baga nagayaan dhuftan way ميخوتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميشيني على لايف في جا شير انفايت قدا يوتيوب خينيا شنقا شو كجوها اللينك يسر رئيسني خينيا خنا قد تقوى فولو قدا ميديا قدا قدوانا ميديا قدا أكا الجزيرة إن شاء الله بشان لا في نمان لفوران جانيمي بشان لا في نمان لفوران يجت ورمون ما شير قرأ نمني الدوت أنا لايف الرن ويرام فتجرا بغنا جان دفتن وي أكم يسمبو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم بغنا جان دفتن ندي خيسن أكنا لا كنا شير ولي قرأ وليد الدبر سادة أما لما حالا يرو راسو ديمنا أكا غاريقا بربري سياساتنا انفورميشينا قبنو في أدو أمي ولا ما يسيبني إسنين قو ديمنا إسن مال قوتن وني إسن نونغر غارتن إليلي أولهرو أي شيخ أي سبت سياني يتن الله ونيتا ما شاء الله خولا شير يوتيوب سبسكرايب أكاسيتي تفوفتني جيجو أكامي بو لولي خي قبويتني لولا ياودا لولي خي غاي قبويتني لولا ياودا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا غان دفتن وندي خيسن ويسنين جيرا بغنا غان دفتن وندينو بغنا غان دفتن لما تاقو بالينكي سنغتو قاتي سبسكرايب قودا وانتخن خما إبنا قالا الأورومو في ربي وانتي قونغا فتنجنسي يلي مما يسا خطاب الجسمي تبيخ مما يسا هدوني سني في ديبر أورومو في ربي وانتي قونغا فتني تيكا جتين تفتني خنوان نمو الفيسا خنهم دبر كتاب الجسمي سني في دي هايه أما جرس جنتا خينيا سينا وريدو في خون شير ولي قدا ولي دبر سادا يوتيوب خناس لينكي قطوكا سبسكرايب قدا شنقا شوجا ميديا جيرو يانا أيوه ورانا قبوي أكنا لا وان قبوي نيف قبنا دوغا غيزني الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورطن سلامتات ننجن وبليين كين يواقعي فتاه كريستان وندي كيسانو يويا يسنين جن هركفوني إدوثنا أدثو الترغرو وخرخاني وجمع جرة أما غرخاناني ولججاني جرة حالا يرو غا أكما بيكمو غرتي دبين لولا فدانا ما ترتي ولد عادتما تري غرتي ديبتي رفتي جرتي جيتشو خنا خيسة لولكن لولا جيتشو ريسكي جيتشون غرتي أفان إنجليفاتين ركول يوتي غرو يا رب ريسكي ناخن نوجيجان ملكي جيتشو أفان رموتين سيجالي ملكي يوتي فيدمو بيتي نمتي لولا خنا هوغنو دوفا وان تيف لولا خنا وان انجفتو متي أنا مدرو لولا إيران غافا لولي إيران كو وان تكاني سنين لولا هم نك أباتيف ميشاك أباتيف
maallaqa qabaatteef hin injifattu. Yoo hoogganaa jabaa jeneraalota kutataa waraana waan loluuf beeku qabaatte qofa kan lola injifachuu dandeessu jechuudha. Lola kana ni injifataa jettee yoo kan nagaafattu taate dhibbaa dhibbatti hin injifatu. Maaliif? Lola dabre hayyoota gurguddaa wajji ture jechuudha. Sigalee lola gaafa wayyaanee san hayyoota gurguddaa wajji ture jechuudha. Haazaa wal ma'aana Shaabiyaa wajji turtee jechuudha. Soomaliyaa wajji turtee jechuudha. Suudaan wajji turtee jechuudha. Sheek Abbutaa wajji ture jechuudha. Taayyee Dandayaa wajji ture jechuudha. Jaawar Maamma wajji ture. Jaawar Maamma akkamii wajji ture jetteetu nan gaafatu. Jara magaalaa seenuu ka'e Dabra Biraan seenuu ka'e hin seeninaa jee namni dhoorke Jaawar Maammati jechuudha. Kana Jaawar irraan dhageenyee osoo kitaaba Jaawar irraan argine Geetaachoo Raddaatu ragaa bahee jechuudha. Sigalee. Hayyoota gurguddaa kan hundaa wajji ture gaafas lolli kun injifatamuu danda'e. Inni gaa eega Jaawarfaan deebi'i jedhanii wayyaaneen bakka chaansii dhabdee deebi'uu deemtu abbaan diraamaadha mootiin qumaaraa maal godhe beera keessaa utaaleeti lolaan deemuu deemaa wayi ganna dhiisaa jeeti ka'ee biirooti jallee dammaqaa dhaame hangaan an deebi'u inni haa bulchu yoon an deebi'uu baadhees nagahee jiraadha maal beerri isaa wadallooti biiraa kun biiroo keessa tattaanii janumaa informeeshinii qabanii janjan sigalee asirraa iyyanjan sigalee janii bar ummata Itoophiyaa miskiina sanittuma taphatee bar namichi qushaashni kuyyaa bulee akka bakka Jaawarilleen Finfinnee seenuun dandeeysanii if duuba deebuu qabdanii Ameerikalleen bakka biyya bulchuu eegan barbaanne deebuu qabdan je'anii eega dippiloomaasonni gurguddaan itti himanii jarri okkee je'anii fudhatanii oggii deebuu deeman maal godhe bakka biirooti jallee dammaqa dhaame rabbittillee isin dhaame wayi maal miitirkishoo beerri gurguddaan inni aangorra guure marmeelli cuufatee isa jala yaa'u kun jedha atin deemin ija teenya way banna bichi qushaashni kun diraamaan inni nama dalagamu qaallichoo diraamaan inni dalagamu so akkasitti lola sana hayyootaa wajji ture arra hayyoonni sun tokko isaa wajji jira Sheek Abbutaa irraa eegalee namni tokko isaa wajji hin jiru jechuudha ka isaa wajji jiru warra faayidaati warra garaati warri garaa hanga lolli eegalee jedhanitti kun diyaaspooraan biyyaalarraa gale kun jaartiitii jaatu akka malee dhaleeni dhukkubaa keetiin jee duruu paaspoortii asaaddasattu jira jedhan kun ijoolleetii jaatu iskuula deebuu deemaati ijoollee tana iskuula deebiseetiin as deebi'e jee duruu paaspoortii isaa asaaddasachuu jira jedhan sii galee namni faayidaa si deeggaru gaafa ati rakkoo keessa seente sii galee abbaa kanaatu siin hin jiru jechuudha nama kaayyoo si deeggaru akka keenyaa ka gartee faayidaa sirraan barbaanne ummatuma kanaaf dabarti je'ee gartee warra si wajji dhaabbatu qofaatu gartee si wajjiin faana ce'a malee faarsee bulaan amma duruu gartee namicha mataa baaldii sanirraa eegalii si galee way jaartiin tiyya garaa kanaan namichiira jetti way miitirkishoo jetti mee isii salni laaluu qabaa jee duruu paaspoortii asaaddasachuu jira siin jedhan kun ammoo duru warri bana biyyaala jaarate jee duru jaartii fi ijoolleef dura ergaa jira jedhan maali aboo jaartii fi ijoolleen eessa deeman lakki mee biyya laalanii qilleensa fudhatanii haa dhufanii jedhan jaartii gale maaliif ifiifut jee bahuu deemaa jechuudha kana qofaatu namicha qushaasha dikee kana biratti hafee jechuudha si gale kun hanguma saamu si wajji saamee booda duyda si garsiisaa jechuudha si gale kanaafuu lolli kun waan injifatamuu tahuu miti amma dubbiin ijoon naannarra dhufeef sheer walii godhaa walii dabarsaa kan dhageessisaa waan inni isin juutan ajaja tokkootu gaddabaree jira jechuudha wadallootii isatti daabloos ajaja dheengadda gaddabarsee jira ajajni kun ka duriin adda dhageeffadhaa sirriitti guurii gurraa fudhadhaa poolisa tokkotti nama 40 yoo fidde nama tokkotti kuma sadi fudhataa san gubbaan shaambaliitu si aangoo si dabalamaa jedhanii poolisatti illee karoora gaddabarsanii jiran jechuudha
durbar aradda rahiranii bar araddaadhaan hangana fidi janiin amma poolisootaa fi milishalti dubbii dabarsan maaliif nama karaa deemu hunda qabdeetuma mattawaaqaan qabu minaamin jeetuma karaa biroo gartee afaan jalliseetuma karaa mana hidhaa wal qaceelchaa jechuudha. Karaa mana hidhaa wal qaceelchaa jechuudha. Ichi booda waajjira poolisaan geessan waajjira bakka milishaan kaambii qabuun geessan already magaazinni qophaa'ee fi jira kan bakka san humna federaalaa malee araarsaa mardaasaa faa warra nama ukkaamsu malee awwaloo abdii faa malee wadalakka shimallis malee kan nam tokko hin beekne qopheessanii jiran uummanni keenya yoo ijoollee teessan dhabda waajjira poolisii dhayitanii wanni isin gaafattanii jirtu waajjira milishaa dhayitanii wanni isin gaafattanii jirtu wanni isin gootan maali rabbi raamataa godhuu fi qofa taaziyaa taa'uu qofa jechuudha sigale dubbiin nan isin hinjuu tana qabadda sigala edarraa eegalamtee jirti guuruu jiranii jechuudha namni tokko yooniif nama 40 nama 10 nama 50 fide tokkotti 5 fudhataa 5 yoo qofa yoomi aangollee sii dabalamaa haguma nama fiddeeni aangoon sii dabalamti jarrigaa ummanni biyya sanitti jireenyi qaala'ee yoonii fi maallaqarra namarra harkatta siin ja'an nama fiduu dhiisi haadhatee ta ciiftu qabdee dullatti yoo sirraa gurguramte qabdee geessitaa jechuudha sigale qabdee geessitaa jechuudha namamma ilmoo ifii ukkaamsee kunoo haadha biyya arabaa jirtuun ilmootee tanaan gatamoo maallaqa hanganaas ergiteeti takka mana kana nibirata kana naaf arramta juuni jira jechuudha ka keeysaan iyyannaan nu dhufu jiru waan goon wallaallee bira taa'u jirru sigale ilmaan ifii dhali ummanni kanaa kun gartee fira hunda guututti walii qabee geessu jira ijoollee teessan mana puulirra mana farshorra bakka qamaatirra eeggadha keessattuu bakki madarasaatii fi bakki quraanaatii fi bakki masjidaatii fi bakki cherchii bakka filatamtuudha sigale waaqayyo jiisesiin kadhadha jiiti mataa quuqadhaa bihidhiisi gusaddee godhiiti kara cherchiichi deemi gurguramtu qeensiin hundi bitamtee jirti dawwaltee yaamti dargaggoonni wal ga'ee jira jii rabbiin kadhadha jiiti kara masgiidaa mataa quuqachi dhaabe wit ichi jii sigale sheekotiin manzaraa guutuun bitamtee jirti jechuudha sigale qaallicha biratti gatii argachuuf qaallicha bira gatii ba'uudhaaf hoggii dargaggootaa fi shamarran dhufanii salaataa fi takkaa kadhannaadhaaf cherchii fi masgiida seenan dawwalaniiti kanuma ati imaama jettuu siyyaamu ta'a ani isin himeetiin jira ijoollee teessan intala teessan maal keeysan fira isin bira dhufe maali jettanii gartee kara masgiidaatiin kara cherchiitiin yoo oriitan isinii du'aa kennee jechuudha isinii dhaameetiin jira namni imma gurguramuu eegalee jira jechuudha ammaasii guyyaa gabaa if eeggannoo godha guyyaa gabaatiis of eeggannoo jabduu godha karoorri gabbee jira maaliif namichi makkalaakiyaan gartee duraan hidhatee jiru nuti lolluu jeeni jira kun wabatti harka kennachuu jira kun fannotti harka kennachuu jira jechuudha maaliif lolle sababa harkan warri makkalaakiyaan isaan dura anuma asirraa dubbachuu ture makkalaakiyoonni isaan duraatu kabajaan harkanne duuti isaanii mamne madaan isaa hin tajaajilamne kunoo bishooftuu keeysa khaadireen mana isinii kennina jettee itti taphachuu jirti poosti godhuu turreemi warra qaamaa irruu nurraa asiyaa ajanii kan cafaqan makkalaakiyaan nu duraatu gartee kabajaan harkanne sigale warri nu duraatu kabajaan harkanne wanni nuti yaanuuf hin jirtuu jeen namni kun harka kennachaa jira kun badaa jira qawwee gurguratee badaa jira kara biyya arabaa kara liibiyaa badaa jira jechuudha sigale sirna kanaaf akkan lollee gartee namni sirri dammaqee jira jechuudha dammaqee jira kanaaf haara yoomaa quban qabne kana wali qabu jiranii jechuudha sigale amma faarsee bulaan faan maal jechaa jira yaa oromoo kan gartee Tigreen kan loltuuf Maqalee fi miti Amaarri kan loluuf Baardaarii fi miti Gojjamii fi miti siin jechaa jira Finfinnee fi Sisaamuu fi amma Oromoon raahaa keessa jira saamamaan jiru ajjeefamaan jiru buqqa'aan jiru tokkummaan isaa diigamaan jiru Oromoon dhageeffadhu
Abiy Ahmad gargaartee gatii isaa arkite. Osoo amma duran gargaarini aboo sheekha ragaa maal qabda? Akkamitti gartee namni kun yoo gartee waraana kana mo'atee kan gattaa utaate meeqamin nu miidhaa jettee nama mormuu dandeessa. Anummaan isin gartan kunii fi gareen teenyatiim qabrichoo jaamtu nama kaafnee lukkurraa hanga lubbutti jennee ummata sochoofnee Abiy Ahmad lola san injifatee lola maqalee san gartee karaa nageenyaatiin dhumatee firraa dhoorkee Tigreen firraa dhoorkitee amma wal dadhabdanii jedhanii addunyaan hayyoonninis iddoo seenee walitti araarsee Abiy Ahmad eega lola san xumurate waan Oromoo irratti dalage dhageeffadhu. Tokkummaa kee diige sigale tokkummaa kee diige keeysoo Oromoo baale madda walaabuu jalaa fuudheeti maal godhee akka Oromoon keeysoon Oromoo caccabtu godhee jechuudha. Eega lola san injifatee gad deebi'e san gubbarraa yoom san qofa Oromiyaa keessaa hattuu akka gaarii babal'isee waboo mataasaa jedhee jaaree gartee guduruutti godhee akka Oromoon caccabtu akka Oromoon saamamtu akka qabeenyi Oromoo daaraa ta'u eega lola Tigraay injifatee gad deebi'e booda dhageeffadhu sigale dhageeffadhu yoom san qofa gola jedhee gartee Oromiyaa diiguudhaaf karoora qabate kana hunda sigale lola kana booda sirra raawwachiisuu deemaa jechuudha. Gatiin ati lola Tigraay irraa arkatte gatiin ati lola Tigraay gaafas lukkurraa hanga lubbutti jettee gartee joollee xixiqqoo qabdu hunda kara waraanaa sigale wada xoor gimbaar jettee ergatte sigala ani sababniniin sikki jibuuf sababniniin wanta mootummaa sanirraa aangoon barbaadu ta dhufturrallee aangoon barbaadu nageenya kee qofaan na yaachisa jechuudha. Du'uu dhabuu kee qofaan na yaachisa jechuudha. Buqqa'uu kee dhabuu qofaan na yaachisa jechuudha. Tanaafin dhugaa jirtu kaniin ittiin idaane dhugaa ati beeytu qofa siimu jira. Xiinxalaan jiru sigale. Waan ati beeytu qofaan siimaa jira jechuudha. Eega lola Tigraay irraa gad deebi'e Oromoon azaaba akkam keessa qaallichi daabloos sheexaanni gartee barandarraa dhufee akka tasaa gartee aangoo qabate kun tokkummaa Oromoo kam godhe. Horiidari jee Oromoo mana hiyyeessaa diigee haga akka sabbata gaalotti karaarra gartee ilillii fi maal dadhaabanii ummata gartee mana malee hambisanii maatii meeqa facaasan naayime sigala maatii meeqa facaasan sigala saniifuu lolli Oromoon yoo itti beeyte isaaf riskii chaansii isaa dhufe chaansii itti ijaaramtu chaansii wabootti jabeessitu hayyoota keetti sirreessitu gartee tokkummaa fi gartee waan ajaa gartee gandaalizimii fi gosaalizimii warra gosaa yaa'u kana gartee inni gadhiisee tokkummaa Oromoo kan inni caccabsaa ture kana yeroon itti deeffannee waboo fi hayyoota keenya tokko goonee hayyoonni kun beekadhu haa ichi isa jala taa'u jiru turre hedduu beekadhu. Yoo isa ciihaafte maaltu jira mitirkisho wallaahi osoo isa ciihaafte Adaanech Abeebee qaallituma marmeela dullattii tana ciheeyse isaa ol bulchiti biyyatan isaa ol dhugaan siiman sigale. Leencota meeqa profeesaroota meeqa abbootii seeraa meeqa hayyoota meeqa politikaal saayinsii meeqaatu awwaalamee taa'u jira. Ichi keessa ukkaamamee taa'u jira jechuudha. Nuti waan beenurraa si himu jira malee Oromoon hanqina hayyuun qabdu, hanqina gootaan qabdu, hanqina qabeenyaan qabdu sigale wannummaan ati si yaaddeessuu takkalleen hin jiru jechuudha. Sigale hayyoota waan hin taatu ji'u hunda taasisuu jira irra. Tigreen hin cabxuu jettee harkarraa dadhabattee teessu ka cabsee si garsiise hundaatu tattaa'u jira jechuudha. Sigale hayyoota seeraa meeqa kagartee addunyaa tana seeraa addunyaa kana guutuu gadhaabuu danda'u nama akka taayee danda'a kana hundaatu lugaamamee taa'u jira jechuudha. Hanqinuma Oromoon qabdu kan Oromoo yaaddoytee gartee namicha humaan beeyne kanarratti irkattee gartee Oromoon rakkattuuf sigale santuna dhibee jechuudha. Santuna dhibee.
أديرو أبي يقول أنين أتيجرت خط ستة عاسقون أبي يقول بيجول جون دندان لقان سيمان والله أنا بيجي مكتي جانا ركي هجي إني لا تيفر رتي ملا فرت تاياسو وأنا صوتنا هم دبريفتي قوتا بولي هيوتا ميك أجرتي هم مالك أم بيتي خنا را ولك كبتي دفيا سوسي هيوم ما سان سين سيجل أسو وزدمي تكا هيوم ما سموسا تاتي سيجل أمة أرومو أمة قدّا خنا بلالي فتي ورّا قرتي أمة خنا تشابساتوري الرتي في دي فارسي أمة خنا في الجنيسي أمة خنا في التكنون قروي يرو كميو موتومان تكو دوبي ساق أباچو قاب نما موتومان كو موتومان خيجي لبو خنوف سبق كسيق أباچو قاب أما تكرين مالي في غافة دروا تكرين اللومو ترتيبر غافة تكرايسان لومو ترتيبر غافة تكرين بيجبول جيتو غرو مالي في تكا مورالي تكرين تنبوني يجو تكرين تكا هايل سلاسي أمة تكراي رتن فارسين من لزينا وفان مورالي أمة ساني إيغو تروني يجو حواسني تكو خنجراتو مورالي دا يجو مورالي ساتي يجو لغاني سيمان خون غرتي مورالي تينيا بوي نو چچبسي اكنا نو غدي يجو سو بوينتي تجرد ديبوف وراني خون ابي ورانا موهاتيتيس غرتي موهاتين جامتيتي ديفم موهاتي مال موهاتا متيتي ورانا سلولي ilman keeti sitti gabbarte namni sitti dhume sigale araarinis bu'ee arkite gaafa waraana sanirraa gaddeebu waan inni oromiyaaf qabu kaayyoo inni ummata oromootiif qabu kaayyoo inni gartee oromiyaaf qabu arkite gaafa lola sanirraa gaddeebu university si ijaare meenaayo iskuula bereedaa tokko si ijaare library gaarii ijaare oromiyaa keessatti no sigale wanni inni jaare hattuu jaare shaneen si ukkaamsitu jaare warra si butu jaare warra si gudeedu jaare sigale warra si buqqisu jaare sigale eenyurra hannabee khaani gartee caasaa si diriirse jechuudha warra tokkummaa kee diigu eenyutu irra afaan bal'ataa miidiyaa kanarratti gartee haga tiktookiin baatutti jala yaa'anii leencaa fi giiftii maraachanii sigale giiftii maraachanii akka gartee tokkummaan kee caccabu akka atiif jibbitu akka yaa rabbi eessumaan tigree san fittuqe yaa rabbi naa araarame haga ati jettuun si gahee jechuudha yoo kanaas akkasumatti jahan jala hiriirtu taate maaltu sii dhufa oromiyaan ati jettutu seenaa taatee haftii jechuudha seenaa taatee haftii jechuudha wanni oromiyaa jaamtu already itti qophaa'amanii jiran jechuudha walaa dirree dhawaa ati jettu kun already farramamee jira finfinneen ati haasoytu already dhumattee jirti jechuudha haga ammaatu wanni inni sodaatee bira taa'u jiru waboo asii sossootu tanaa fi warra gartee faayidaa ifiitiif lolu jiru sanii jechuudha san gubbarraan tigreen gartee oromiyaa saamuuf saamicha san dhabdee gaddeebitii ish maa kijibdan san بوتي خرين أصون منك أبدوتي أصو مالك أبدو أصو دين النتي هركاك أبدوتي إيجا أرومون نجيب بيتي بقى يا سيقولون دندن يتي ما كله يسقل تبر ميشا غورتي قال لي تدوفا خناتو بر يوتي خرين يتشي جراتي وام ملليك ندامتي دو اسم بكت ديبسون دن دوجي خجلا دكي سابر سيقل تكرين أصون منك أبدو أصون وانتك أبدوتي بر أرومون دقادان ما كله يقل جتي بر اوكي جاني درس ثاني غورتني غلني بر نغان جرانا اسمن نديسا جاني غلني بر سيغلا نديسا جاني غلني بر سلا غافا سبفيت متى دفچافته جراچو دنديسي سيغلا ابفيت متى دفچافته جراچو دنديسي تگرين اما ماليف لولو جرتي جيرينيا ددبدي اف براروف لولو جرتي جچو خرا ايتي چوفمي بانكي ترتي رمي وهند غرتي وان سلا نانون تك فيدرال را تجاجل لي سين اركچوك ابدو هندا تو اركا زيرو دي بيج زيرو دي بيج امته يسي جراچسوف اف براروف تكراي غرتي ابوتي نساني الرغتي خفلن كنا برارچو في تكرين كلو جرتو جج مالف جالم ميقا إسان براخوف أما قبر سيوم فا جالم ميقا تو غارة خيس براخوف
injiinara meeqa profeesara meeqa ijoollee Tigraay tana meeqa osoon inni akkatti harkatuuti Tigraayiif jecha dhiitattee lubbuun keessaa baate. Waan akka ilmoo barandaa gartee taa barandarraa Tigreen walii qabdee OPDO Tigreen barandarraa walii qabdee ijaarte. Ta saban qabne, ta seenaan qabne, ta bakka hin qabne, sabnisii seenaanisii garumasii OPDO jechuun akkasii bara. Seenaanisii sabnisii faayidumasiiti malee waa takka irra hin kaayyan. Wanni amma jiraatuun si galee wanni amma jiraatuun osoo habiroo dhufees akkanumatti ergamtee jiraatti. Jijjiiramni dhufee jetteetuma akkuma har'a bargaafa Tigraay yoo yaadattan ta'e Oromoon qabsooyteeti jijjiirama harkattee adabattanii jijjiirama tiifachuu qabdanii nuun jechuu turanii bara Shimallis faan Abbaa Duulaa Gammadaa faan si galee Abiyyi Ahmad kun faan Lammaa Magarsaa faan jijjiirama ati finciltee firraa kaafte san jijjiirama harkattee har'aas akkasuma jechuu jiran hin jijjiirree bara Oromoon jijjiirama qabsooytee fidatte kana tiifachuu qabdiis jechuu jira bararraa boruus akkasuma siin jaa kunu bakka wadala sumaatu itti fe'ata kaayyoon qabu kaayyoon isaa maali nyaatee dhuge akka harreetti beera kaani qoru iyyuu kanuma OPDO'n wanni isiin irra wal dhabdu hudduu beeraati malee kaayyoon isiin irra wal dhabdu takka hin jirtu sigale yoo beera walirra bereeddu dura walirraa fudhattee gartee sanirra wal lolte malee biyyan qabdu saban qabdu waa takka kaayyoon isii OPDO'n ta Oromoo qofaa miti beek jaankiin guutuun wayyaaneen fuutee jaarti sun wayyaaneen garuu saba qabdi kaayyoo qabdi waan lolteef qabdi jechuudha. Tanaaf Gabratsiyoon faan osoo Abiyyi jala deemee waan barbaadaniin isinii godha ju'uun jiru jala deemee haga irratti kadhachuu jira. Nama inni filee fuudhaniiti qacam godhanii qabrii kaa'anii usanii aangoo isaanii lallabatan hin dubbanneetti. Hayyee marabba baga gootan Gabratsiyoon baga aangoo qabatte anumaa wajji dalagi jeenii kadhachuu jira jechuudha. Marhabba jee isa wajji dalagi no problem. Garuu osoo Gabratsiyoon nama gartee kaayyooti nama gartee Tigraay keessa guddate nama gartee waan Tigraay kanatti dhaadheessaa guddatan osoo inni arku akka Tigraay diigamtu hin barbaadu akka Tigraay golataatu hin barbaadu si galee akka holayyii teenyaa tana si galee akka firoo maashoo gidee kana fa'a si galee basaasa wayyaanee guddaa kana fa'a si galee osoon isaan harkanii dirre dhawaan akka kennamtu osoon isaan harkanii finfinneen akka kennamtu osoon isaan harkanii seenaan Oromoo akka diigamtu akka caccabtu akka baddu ta'anii ilaalanii jechuun enjoy godhaa maaliif duraanuu kaayyoon isaanii tanaa jechuudha Gabratsiyoon faan kaayyoon isaanii tanaa miti jechuudha si galee Tigraay diigamtu arkuu hin barbaadan jechuudha tanaafi gartee ciniinnatanii biyya isaanii baraarrachuudhaaf lolaa jiranii jechuudha wan namni Oromiyaatti gaddeemee Oromiyaa saamuu deemu namni Oromiyaa gaddeemee maatirkishoo ta'uu deemu hin jiru jechuudha osoo beeta mangistiin Bahardaar taatees Bahardaaruma qabachuu lolaa jechuudha namni Oromiyaan waan akka wantitti maatirkishoo godhanii gartee hattuun gartee si dhaadheessitee siif wanna gootu hin jirtu jechuudha Oromoon dammaqee laallachuu qaba jechuudha lola dabre kan Abiyyi wajji hiriirra maal arkanne jettee pooyintii as keessaa gurrachuu dandeessa jechuudha haasa'u kiyya kana keessa qalbii takkaan dhageeffatte itti aansuudhaan Goobana Daaceetii fi Minilik dhaadheessee jechuudha yaaboo bar wahuma doofa walii qabate hoggii jennu waa akkanumarraan kaaneen jennu namichi doofa humaan beeku hoggii jennu wanni isa jala yaatullee waan isa geessuu miti hoggii jennu si galee akkamijjii na gaafadhu amma maal jedhaniin gurguddummaan isaanii barreessan way Abiyyi bar Minilik hin faarsine dhugaa Goobanaati gabbaase akka gartee Goobanaan Itoophiyaa ijaaruu keessatti Minilikiin qixa ta'ee nuu himee je haya badaboo yaa jazba Abiyyi gowwummaa ta'ee sirratti beekee waan harkasitti haasa'u jira Abiyyi gartee Minilik Goobanaa kan faarsu jiruuf jaraaf himu jira
seenaa dursaniin giraazmaach dachaasmaach miixirqishumaach goobanaa maal je'aniiti gartee warri amaarota yaada akka abiyyi qabu ka gartee goobanaa kana lubburraa fedhuu jira. Kanaafi goobanaa dhaadheessu jira jechuudha. Oromoo ofiisii miti. Goobanaa osoo dhugaan itti amanee dhugumaan gartee warri majala horii kun kabajaa teessaniif goobanaan ganda keessanii jee osoo isinii dhaadheessu jiraate Minilik beeta mangistitti siidaa hangas qaalii san jaaree fi goobanaa maan jaareen siidaa. Osoo akkasitti itti amane mee yaa ummata dammaqaa mee maaliif siidaa tokko goobanaan jaare namichi buufaa kijibaadha. Illiitii jara kanaa janachuu barbaada. Inni kan inni dhaadheessaa jiru Minilik sigale akka Minilik abbaan kiyya goobanaa hunda ergatee isin caccabse san arra wadala goobanaa caalu ka abbaa gadaa rashanu hoolaa gartee ilkaan 48 bineensa guddaa kanaan harkaa qaba. Nuti ijoolleen Minilik goobanaa harkaa qabna wanni yaaddu nuuf hin jirtuu jeeti sigale obboleeyyan isaatiif aantota isaatiif warra dhiiga isaatiif dhaamsa dhaamu jira jechuudha. Sigale goobanaan exactly wooma Shimallis godhaa ture kana godhu jira jechuudha. Exactly namni gadaa diiga goobana daaceeti jechuudha. Namni harma muraa fi harka muraa aanolee namni dizaayin godhee lafa kaaye goobana daaceeti jechuudha. Arra Oromiyaan akka caccabtu akka baddu akka wal qooddu gandaalizimiin gosaalizimiin akka bal'attu gartee akka lafa qabattu ha godhu jiru eenyu wadala Shimallis Abdiisaa jedhamu kana jechuudha. Goobanuma dheengaddaa arraas jira jechuudha. Sigale inni bakka Minilik bakka abbaa isaaf kaayeeti harree kunoo jara keessa harkanne kanuma akka goobanaa san ergachuu hiyyaadinaa jechuu jira. Laa taxazzan jechuun jira bara. Haza wal Arab. Sigale yaa ijoollee Minilik yaa ilmaan abbaa kiyya yaa ilmaan giraazmaach yaa ilmaan dachaasmaach yaa ilmaan maasmaach sigale hiyyaadawinaa diigu jirra sigale kaayyoo abbaan keenya bakkaan gahuu dadhabe san bineensa gartee marmeela doofaa kanaan bakkaan gahuu jirra hiyyaaddaynaa jechuun jira jechuudha. Akka namatti illee lakkaa'u jechuun waan qushaasha ergatee gartee waan garaa malee waa takka hin beekne tana akka namatti illee lakkaa'u jechuudha. Kayasi xizdaadhaam jechaaniiti sigale ishii gooftaa koo jecha akkasitti ergachuu jira jechuudha. Sigale saniifu goobana osoo sadarkaamma wadallootiin garee Shimallis isa jala yaatu tawa asirra waa barreessitu tun sigale osoo sadarkaa akka sammuu keessatti osoo sadarkaa akka Minilik qabu goobanaa qabaate daabloos sheeyxaantichi dhiiga namaa dhuguu kun siidaa tokko Minilik bira jaaraafi sigale siidaa tokko Minilik bira jaaraafi saniifu wadalli gartee maqa jijjiirrate malee wadalli kanuma akka gaafasi bar wadaluma Minilik goobana wadala Minilik ba kuni wadala abiyyiiti wadalli kanuma maqa wal jijjiirame malee wadaluma tokkolleen jaraannahu sigale hiyyaaddaynaa jechuun jira obboleeyyan isaatiif ilmaan Minilik warra sirna dur lafa dhaabuu deemuuf sigale warra sirna san lafa dhaabuu deemuufi sigale sirritti ibsu jira malee namni gartee waa'ee goobanallee itti amaneetii miti jechuudha. Itti amaneetii miti jechuudha. Saniifu gartee warri mirqaantanii maal jettanii mitirqishoo jettanii lafaan iftumtan hedduu gartee dhiichisni keessan kun booda akkuma dhiichisa warri isaa wajji dhiichise akkam keessa jiraarra akkam keessa jira. So saniifu hedduun dhiichisnaan isiniin jira hedduun dhiichisnaa aangoon abiyyi nama mukarra rafee fi isii tokko sigale
arra ol si fuudhee saba kanaa wajji ol si dhorkee eega sabni kun si tufee akka udaanii taate warrumaa duraan sirra bobbaasuu ture kana gammachiisuudhaafi gad darbee ammaas wadala biroo as harkifata jechuudha. Ammaan akka yaadutti dhiiroo wadala kanaatu ilkaan fixatee wadala biroo as harkifachuu deemamoo maali jeetiin wadala kanaatu akka gaarii ba'aa dadhabee hoolaa Oromiyaa irra kaayyate kana jeetiin yaaddee soo saniifuu kana walii qabatti pooyintiin ani sii himu maali Abiyyi goobanallee waan ta'uun qabu goobanallee waan faarsurraa waan qabu wanni inni faarsu jiru ilmaanuma mililikiini arraas goobanaa sanirra jabaa harkaa qabnaa yaaddeynaa dhaamsa dabarsu jira jechuudha. Dhaamsa dabarsu jira garuu sun Oromoon ilaallatti Oromoon ilaallattu dhaamsa fedhe yoo dabarse ilaallattu jechuudha. Uummanni Oromoo namicha kana quufee jira jechuudha. Wanni isaa takka saba kanaaf ajandaa ta'uu erga dhiifte bubbultee jirti jechuudha. Tanaaf ragaan maali dheengadda barra wayi dhufuufiin deema wayi na eeggaddaa wayi akkanaan isinii akkattiin isinii haasa'uu deema jedhanii ibin faarsee bulaanuu poosti godhuu qaanfatee jechuudha. Maaliif jala qaanfatta haasa'uusaa osoo waan gurraatti ati gartuuti amma sheekka abbutaa gurraacha kana wayi sheekka abbutaa kun adiidhaa bara coollee akka arabaati siin jedha namni ni qaanfata anaa gurraacha kana wayi sheekka abbutaa faranjii fakkaata yoo jette namni mataan dalagu namni mataan fayyaa qabu ni qaanfata osoo uummanni dhumaa jiru osoo uummanni buqqa'aa jiru osoo uummanni yaa rabbi biyya tana maana uumte jechaa jiru osoo taphattoonni kubbaa miilaa leenjisaa dabalatee Awurooppaa miilaan dhaquu danda'u tan eeguma rabbi biyya sanii ganna baasiyyee harka guutuun timaa filamni guutuun harka kennachaa jiru jibbanna biyya sanirra osoon gartee xiqqaa guddaan bahara yaa'ee dhumaa jiruuti Ameerikaatu fiizaa nu gaafachuu qabdi Ameerikaan haya eessa dhaqu akkana jataa'e guddinni Itoophiyaa jaa guddinni Itoophiyaa amma guddatte kun addunyaan takka akkana guddatteen beeytu siin jaa maaliif namichi hoggii kiniina fudhate kiniinni kun ooverii deema kiniinaan nama dambidoollooti nama Oromooti ka isaa kennu Dr. Gammachuu moo maqaan isaa mana saatiin bahu kiniina kana yoo sa'aa dabarse paarlama irratti itti fidan yaa gaaf tokkoon garre sa'aa kiniinaa keenyaan paarlamatti itti fidanii dhaabee haasawaa dhaabee dhugee bar kiniina maaliif waliin laaqa dubbii yoo kiniina san dhuguu baate qaallichi dhukkubsataadha dhukkubsataadha akkuma namicha Ameerikaa bulchuu kana narsisti warra jaaniin jira warra gartee faaruun jiraatu ibaadaan isaanii faaruudha kana jechuu qaallichi amma barnuti wanni dadhabne duraan kitaabul jismii TikTokii fi PP'n gowwaa malee hayyuun jaalattu jennaami TikTok hayyuu jaalachiifneeti PP immoo hayyuu jaalachiisuu dadhabne TikTok caalaa PP gowwaa jechuudha dirqiin dhiibne keessana inni TikTok kana bar TikTok duraan bar qaf marketing jaan wal je'ee namni irra qafa wal godhu kana bar amma TikTok dirree siyaasaa ta'ee jira irra deemi ilaalim خجاور الربسو في خجاور فارسو في خشيك أبوتا الربسو خمال الربسو خمام خميتر كيشو الربسو سيجلي قريتي نجتتيم قبريشو خنا الربسو قوتو أمنا من بر سند ديبي سيجلي أما لما هدو تليزاني لما لبو براتيجي شو نمني تيك توك الرد سيجلي تيك توك هيوتا فرجيف نيدي بي مو هيوتا فرجيسو ددمني وننو دي بيتنا برجراتي مية فاللي مالي جتني إيه سنيفو دمرة دانسي هي أبيجي لولا خنا قيسا أمراتي قيسا أولاتي